Akkam jirtu nagaa keessanii akkuma beektani egaa chaanalii waa'ee daa'immanii waan hedduu maatii barsiisuu kana kan hin qopheesse isinii dhiyeessu. Ani Dooktara Bararaa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee fayyaa ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Barnoota ni har'a isinii qabadhee jiru waa'ee kophee godhachuun ijoolleef faayidaa moo miidhaa qaba? Yoo miidhaa qabaate immoo yoomii eegalanii godhachuu qabu, maatiin maal beekuu qabu kan jedhudha. Barnoota hedduu irraa argattu jedheen namana mee akka armaan gadiitti hordofaa. Miilli yookaan lukti namaa lafeewwan 26 akkasumas immoo gosa foonii yookaan masil 100 ol ta'anii fi akkasumas buusaa yookaan joointii 33 ol ta'an dabalataanis immoo kanneen wantoota kana jechuunis lafee foonii fi buusaa kan wal qabsiisan ligaments and tendons kan jedhaman hedduu qaba. Kanaaf haalli uumamaa kan lukaa yookaan miilaa qaama keenya irraa xiqqoo kan complex ta'e yookaan kan xiqqoo wal xaxaa ta'edha jechuudha. Bakkuma xiqqoo sanarra joointii yookaan buusaa 33 jira. Miila lamaa irra buusaa yookaan joointii 66 jira jechuudha. Lafeewwan immoo lafeewwan 52 jira luka lamaan keessa. Daa'imman reefuu deemsa shaakalaa jiraniif kophee fayyadamuun akkaataa isaan foonii fi lafee miila isaanii keessa jiran kana itti fayyadaman irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Daa'imman egaa naannoo ji'a 6 of danda'anii taa'u, naannoo ji'a 8 ji'a 9 daa'imu, naannoo waggaa tokko immoo kaanii dhaabachuun xiqqoo deemuu eegalu jechuudha. Kanaafuu yeroo kana kophee akka isaan fayyadaman taasisuun yookaan akka isaan godhatan taasisuun fayyummaa fi itti fayyadama miila isaanii keessumaa lafee fi foon miila isaanii keessa jiran akkasumas immoo buusaa miila isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Egaa amma kan baay'ee baratamaa dhufe yeroo beebii shaawor yookaan haati mucaa godhachuuf jettu namni hedduun caammaa bitee dhaqaa daa'imnis akkuma dhalateen caammaa godhachuu eegala jechuudha yookaan kophee godhachuu eegala jechuudha. Haa ta'u malee daa'immanitti kophee gochuun dhiibbaa mataasaa akka qabudha kan qorannoon hedduun agarsiisu. Akkamitti kopheen miila daa'ima guddataa jiruu fi deemsa shaakalaa jiruuf miidhaa fiduu danda'a kan jedhu yoo ilaalle inni jalqabaan waggaan muraasa jalqabaa yeroo itti daa'imman ariitii guddaan guddatanidha. Akkuma kanaan dura kaasaa turre jechuudha. Giddu galeessaan dhuma waggaa jalqabaa ulfaatinni qaama daa'immanii harka 3 dabala. Fakkeenyaaf yeroo dhalatan kiiloo 3 turan yoo ta'e ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 3 ture yoo ta'e dhuma waggaa irratti naannoo kiiloogiraama 9 ta'u jechuudha. Harka 3 dabala. Akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii walakkaan dabala. Giddu galeessaan yeroo dhalatan dheerinni qaama isaanii sentimeetira 50 yoo ta'e 25 dabalu naannoo sentimeetira 75 ta'u jechuudha dhuma waggaa jalqabaatti. Akkuma qaamni isaanii guddatu kun qaama qofa osoo hin ta'in dandeettiin sammuu fi akkasumas immoo dandeettiin waa dalaguu qaamaa yookaan motor development kan jedhamu waa dalaguu qaamaa dandeettiin sammuu isaaniitiin waa fayyadamu kun hedduu dabalaa deema. Waggaa jalqabaa kana jechuudha. Akkuma nama jedhee waggaa jalqabaa keessatti daa'imman ofirra garagaluu, taa'uu, dhaabbachuuf xiqqoo deemuu ni shaakaluu ni jalqabu jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman egaa taa'uu, daa'imuu, dhaabbachuuf deemuu kana kan isaan sirriitti shaakalan yoo wantoonni isaan irratti danqaa ta'an yookaan ba'aa ta'an hin jiran ta'edha. Daa'imman gaafa uffata malee yookaan kophee malee deeman salphaatti ka'anii dhaabbachuu deemuu danda'u. Wanti ba'aa isaan irratti ta'u, wanti additional burden isaan irratti ta'u gaafa hin jirre dafanii daa'imuu eegalu, dafanii taa'uu eegalu, dafanii deemuu eegalu. Qorannoon hedduunis akka agarsiisutti daa'imman yeroo deemuu shaakalan kophee itti gochuun dandeettiin guddina itti fayyadama lafee foonii fi buusaa miila isaanii keessa jiru irratti dhiibbaa guddaa qaba jedha. Qorannoo hedduu ilaaleera waa'ee faayidaa kopheen daa'immaniif qabu kana. Qorannoon hedduu akka agarsiisutti daa'imman keessumaa naannoo waggaa tokkodha kan namni hedduun daa'immanitti kophee godhu. Haa ta'u malee daa'immanitti kophee gochuun dandeettii isaanii miila isaanii, lafee miila isaanii, foon miila isaanii, buusaa adda addaa miila isaanii keessa jiran itti fayyadamuu isaanii irratti dhiibbaa guddaa qaba jedha. Kana malees daa'imman waggaa tokko hanga waggaa 2 gidduu jiran yeroo kophee malee deeman mataa isaanii sirriitti ol qabachuun deemu akkasumas immoo hedduun kufan jedha qorannoon egaa. Kana jechuun maadha daa'imman kophee godhatanii deemsa shaakalaa jiranirra daa'imman kophee osoo hin godhatiin miila duwwaa deemsa shaakalaa jiran mataa ol qabatanii deemu akkasumas immoo ammaan kufan jechuudha. Akkuma beekamu daa'imman yeroo deemuu shaakalan ammaan kufu waggaa tokko hanga waggaa tokkoof ji'a 6 gidduu jechuudha. Sababni isaas yeroo miilli isaanii lafa tuqu yookaan yeroo
miila duwwaa deeman miilli isaanii lafa tuqaa yeroo lafa tuqan kun immoo fiil godhu senseeshinii sun itti dhaga'ama akka lafa tuqaa jiran. Kanneen kophee godhatan garuu kopheedhaan waan lafa tuqaniif akka lafa tuqan sirriitti fiiliin godhanii sadarkaa guddina umurii isaanii wajjin wal qabateen dandeettii sammuu isaaniitu ganaadha jechuudha. Kanaaf yeroo miilli isaanii lafa tuqu kana lafa jechuu isaanii fiil waan godhaniif waan hubataniif gad jechuun lafa hin laalan yookaan amma gad jedhanii lafa laaluun baay'isan jechuudha. Ol jedhanii deemuun ammoo madaallii qaama isaanii eeganii akka deeman taasisa waan ta'eef akka kanneen kophee godhatanii ammaan kufan. Kanaafuu daa'imman osoo kopheen godhatiin deemsa shaakalan kanneen kophee godhatanii deemsa shaakalaa jiranirra mataa isaanii ol qabatanii kan deeman ta'u akkasumas immoo ammaa kan hin kufne ta'u jechuudha. Akkasumas kanneen umurii itti deemuu shaakalanitti kophee fayyadaman kanneen kopheen deemuu shaakalanirra dhaabbii qaamaa sirrii ta'e qabaatu gaafa guddatan. Going barefoot contributes to good posture. Qorannoon gaafa ilaalu namoonni yeroo ijoollummaa isaanii kopheedhaan deemsa shaakalan dhaabbiin isaanii yookaan poostiriin isaanii sirrii kan hin taane ta'a. Baay'inaan. Haa ta'u malee kanneen kophee malee deemsa shaakalan immoo naannoo waggaa tokko waggaa lama dhaabbiin qaama isaanii kan fooyyee ta'e jechuudha. Kanaaf egaa kopheedhaan deemuun kuni miila qofaa irratti osoo hin ta'in qaama waliigalaa irratti illee baalaansii isaanii irratti poosterii isaanii eeguu irratti illee miidhaa qaba jechuudha. Kanaafuu maatiin maal gochuu qabu kan maal beekuu qabu yoo jenne inni jalqabaan ijoollee dabalatee namni hunduu yeroo bakka wanti miila isaa hin miine jirutti miila duwwaa osoo deemanii yookaan taphatanii gaariidha. Namni kamuu wanti miila isaa miidhu hin jiru taanaan mana keessatti isaa ta'e bakkeetti daa'imman dabalatee jechuudha ijoollee dabalatee yeroo taphatanis yeroo deemanis osoo danda'ame miila qullaa osoo deemanii gaariidha yookaan miila duwwaa osoo deemanii gaariidha kophee godhachuu jechuudha. Haa ta'u malee mana alattis ta'e mana keessatti miila duwwaa deemuun miila keenya kan balaaf saaxilu taanaan kophee godhachuun dirqama. Kana malees immoo dhibeewwan daddarboo tokko kan miila duwwaa yeroo deeman namatti daddarban jiru fakkeenyaaf kanneen akka huukoormi jedhamanii kanneen paarasaayitoota adda addaa kanaaf yeroo biyyoo keessa deeman yeroo bakka wanti miila namaa miidhu jiru deeman kophee godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hedduu daa'imman waggaa lamaa gadii mana keessa waan oolaniif haala mana keessa kan miila duwwaaf mijaa'u taasisuun isaaniifis ta'e namni kamuu mana keessa kophee malee akka deemu taasisuudha. Egaa akkuma beekamu daa'imman waggaa lamaa gadii badaa manaan ba'anii manuma keessa oolu. Kanaaf maatiin maal gochuu qabu? Manni keessi haalli mana keessaa haalli lafa mana keessaa kophee malee deemuuf kan mijaatu taasisanii akka daa'imman kophee malee deeman taasisuun ofii isaaniillee osoo kophee malee mana keessa deemanii gaariidha jechuudha. Yeroo mana ba'an ammoo kophee soolii lallaafaa qabu akka keewwatan taasisuudha yookaan akka godhatan taasisuudha. Caammaa yookaan kophee sooliin isaa lallaafaa ta'e kan easily luka isaanii wajjin yookaan miila isaanii wajjin wal simu soolii lallaafaa ta'e akka godhatu taasisuudha. Akkasumas immoo kophee guddina miila isaanii walitti qabu yookaan kophee isaan qabu akka isaan hin godhanne taasisuu qabu jechuudha maatiin. Kanaaf amma danda'ametti akka waliigalaatti bakka wanti miila daa'immanii miidhu hin jiraannetti daa'imman osoo kopheen godhatan ta'e baay'ee gaariidha. Daa'imman qofa osoo hin ta'in namni kamuu bakka wanti miila isaa miidhu hin jiraannetti amma danda'ametti kophee godhachuu dhiisuun gaariidha. Haa ta'u malee immoo wanti miila miidhu jiraannaan akkasumas immoo dhibeewwan daddarboo tokko yeroo biyyee waan adda addaa irra ejjennu kan namatti daddarban jiru isaan kan ittisuuf immoo kophee godhachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib, laayikii fi sheerii gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii.